Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni keenya hundi keessan bakka jirtanitti kan biyyaatiif biyyaan alaa hadda guyyaa hadhaa kan gama keessan dhufe galateeffannaa qeerrootiif namni galata namaa hin beekne galata rabbiillee hin beeku jedhan. Kanaaf qeerroon bakka jiranitti kabajamuu qaban jaalatamuu qaban jechuudha. Arrabsamullee hin qaban. Kanaaf qeerroon jiraachuun oromummaanillee as genne qeerroon jiraachuun amantiinillee as genne biyyi kun kan jiraattin qeerroodhaan. Hayyee kanaaf wanti an barbaadu bakka jirtan hundatti qeerroo kabajaa waa hin jedhinaan jechuu barbaadeeti. Amma obboleeyyan bakka gariitti ulamaa'in garii witii daawwa godhan kan mataa firiizii kan surree maali jedhanii arrabsan masgida keessa kaa'anii gin ammoo kan mataa firiizii santu ka'eetiin shahidee agarsiise wal jedhanne jarree uumaa achi baatee maa shahidinne kabajaan qeerroo eegamuu qaba jechuudha. Kanaaf warra aangoo harkaa qabdanillee hundi keessanuu qeerroof maal gooneef gaafachuu qabdan bakka guddoo keessa sanillee qeerroo isin hin gahe. Kanaaf sheer godhaatii warra aangoo qabu biraatii fi warra beektota biraanillee sheer godhaa.